mano atkori chadenya ulfato thale nagake nanfurame mano atkori chadenya ulfato thale nagake ko garani Kena jalo, nagate alako, kanab dadavale, suamarako, ko sinjacho, garako tinapso, jechako. Garu esargam, Kana fai ogummaa mee kitaabni natti irraa dubbistee geemii kana faana abarte sun kitaaba akkamiiti? Isin ijaar. Yoo wallaalee. Yaa akkamitti fakkaata? Amma haala yeroo wajjin deemaa jirtan. Galee kana kitti ana waan baay'ee jira. Amma fakkeenyaaf diinaara fa'aa qopheessaa jira. Sodaatamneera. Galee kana malee injiinera taanee waan isa meeshaa qophaa jiru. Wasaataan jira meetii? Wasaataan ani guys kokorteessaa fi maal jettan keessan qabu mee amma waan mati ko tokko mee toon orataa toone kanaaf waa'ee ogummaa barbaadna yaa ogummaa barsiisaa wal lamana keessanii guddaa garuu Kam, akan ada baju. Ada dai mana nama cistu dona. Ayo gumma, me taati. Ani me gumma keessa kare filan. Filan kare bola. Taati me waan kana nyaata ijoollee. Ogeessi kana nyaata ishee dhimma. Mana isa kana caalu meeqa qaba? Ishoo illaan gama keetiin isaaf dabarsite. Kanumaa beekuun kee. Kanumaa waan dhalsi beeksise hangana sun. Akka gootan eeda dhaggeeffatu. Mee muddamina ijoolleen bara kana. Suutu oosa godhisa. Akka gootu akka kee akkuma diriirsitetti. Isarraa akka kee akkana dachaasuu hin danda'amu yaadda asii lamaan harka diriirsuu hin danda'amu akkas jechuudha. Kan itti nyaattummaa achumatti garuu harka kee akkuma diriirsitetti afaan naa godhatta. Atis afaan kiyya jenne. Ilma kwaani na arrabse dheeta namiti ogummaadhuma kee tanan mee xiqqoo ishii gaafadha ogummaan huntu gumkamiidhe nyaachuun huntu ogummaa mee jedhe mee dafaaka ogeessi yeroo isaa seeraan fayyadama mee yeroo keessanis seerumaan fayyadama akkuma diriirsitanii ila akkasitti achumaa nyaata akkana adummaa nyaannanuu sii fide miti mee dura nyaadha ogummaa isin warra ogeessa ofiin jettan kanam qoradhaafan kan biddeen caale maaltu jira ilma koo
qoloo sanis dhiisitii qoloo tamaarii isa atumti mee nyaadhu kan qoloo tamaarii isaa nyaattu har'a mee beeloftaniitu mee nyaadha hin danda'amu akkasitti hin danda'amu diriiretu. Amma harka fuudhanii godhadhee utuuni akka godhanii nyaatu akkasuma diriirsiteettee afaan godhadhee. Ogummaa qabda hootee hojjetu. Ogummaan kee kana. La hin danda'amu siin jechaa jira. Tol. Eeshi. Oke, maalimantii jettee? Kalaqxanii inumaayyuu kalaqxanii nyaachuu kan dadhabde kalaqxamu deebinees kaayila kaje ogu argee gummaa kee yaa boota ku ay warra durii sinitti nagarsiisa inumaan sin agarsiisa mee idduma kana naa turaati mee waan an fideen fidaan jedhu argee ogummaa kee ani nama Mikael sitti meeraan hin gaddeeyyuu. Hojichi cimaan kadhannaa maan duubaa buna malee hojichi cimeenaan oluma hojjenna amma walii galuu qabna hojicha. Nagaa jirtu ijoollee kun nagaa jirtu galata waaqayyo. Mee akkam jirtu ijoollee kun ay mee ijoollee koo waan inni eengada nama sunitti ergee akkasin mana kiyyatti gorsan barbaadeefi ogummaadhuma jedhame kanaafuu waa biyya lafaa kun ogeessaan guutee taa'eera. Mee ogummaan nuti kun isin biratti maali laata akkamitti beektu isin mee waa'ee ogummaa kana ka'ee tana namoota ogeessa wayii jedhanii of addunyaa kanarra laal of balaliisan akkas of godhan kan asitti fidee gaafadhee jennaan nyaachuudhumallee dadhaban nyaadhaa jedhee itti kennee tokko tokko kennameefi nyaachuu wallaan. Isin yaaltu mee dura waa'ee akkamitti akka nyaatan mee dura adeemsa isaa isinitti himaa foodhu qaban. Maali nyaatuma midhii garuu. Nyaata. Amma akkamitti akka nyaatan isinitti ishoo ijoollee koo laala isinin eebbifattan jarri maal gootu ogeessa nuti ogeessa jettee turu harka akkas diriirsituma nyaadhu hin jedheen jennaan yaalanii numa dadhabanii mee inni kun waan tokko guddadhaa ijoollee kun. Saalis ogummaan kee kanaare oomsallee qaba. Mee saallisii dhaggeeffadhu waan isaas hin jedhan. Amma akkam gootu harka keessan akkuma diriirsitanitti nyaattu nyaata kan harka ofii dachaasuun hin danda'amu. Harka keessan akkuma diriirsitanitti achumarraa horii sanarraa maal gootanii fuutanii afaan godhatu jechuudha. Harka diriirsi deebisuun hin danda'amu jedheera. Harkan dachaasina. Marka jira achi konkolaataa keessa. Ijoolleen kan argamu sun Ijoollee.
Walgulshan. Kasi kuno nyaatu. O isin dhugumatto geessot. Isin dhugumatto ge. Mee ijoollee kiyya anu waa isin irraa barachuu barbaade tanan siin waa. Mee jara kana ani injiinariingiidha ani maaloodhaan hin bahee ani kitaaba meeqa dubbisee naan jedhan nyaata innaan dadhabanii albarnimentii moo marsaanimentii mee ani maaluma akka isaan barbaada iyyuu hin beeku mee isaaniifis anaafis barumsa ta'a yaa ijoollee kiyya ogummaa kana eenyutu sin barsiise ogummaan imti immoo eenyurraa baratamaa eessaas argama mee natti himaa yaa ijoollee kiyya. Kaya manasa. Buddha dulma. Buddha. Ogummaan eessa argamaa jettan egaa isintu nu caalaa isintu nu deebisa. Garuu nuti iddoo tokko qabna lafatti argannu. Bataskaan. Ishee mannu barsiisa waan hundaa. Waggaa hedduu dura jirti bataskaanni. Waa hedduu barsiistee dabarsitee. Ishee mannu qoode waan biraan beeknu nuti. Ishee marraa arganna. Isin immoo nu caaltu nurra jirtu waa hundaan nu caaltu nuti ishee kanaaf maqoonnaa kana malee waan biraan qabnu. Isin immoo caalaatti nu barsiisuu dandeessu. Nu barsiisaa isin immoo. Ilma koo waaqni anasiis haa barsiisu. Anasiis haa barsiisu. Ijoollee koo mee argitanii amma ogummaa keessa. Ogummaa biyya lafaas biyya bulchuus osoo qabanii. Ogummaa caalummoo wangeela gooftaa dubbisaatii waan baratanii. Harka isaaniitiin mee as laala kunoo kawaala kan as laala waan harkaan qotame laala. Jaarraa 15ffaa jalqaba jaarraa 12ffaatiif kan bocame. Hagaarraa jira. Injiinariin kee hin baranne maanirariin kee isan hin baranne. Kan isaan baratan qaalii waaqaatti hin kadhatu. Bataskaana deemu. Nagaa gaafatu hin dhungatu. Bataskaanarra kan jiru ija waaqayyooti godhanii dhungate. Waaqayyooti godhee barruu isaanii dhungate. Sammuu isaanii dhungate jennaan ogummaa caalu isaaniif kenne. Odoo digirii kee, dippiloomaa kee, maastarsii kee baratiin laala. Diizaayinara tokko malee hojjetan. Kanaaf akka Laallibalaafaa kan akka abbaa Tagleefaa nutis hojii keenyan amantii keenyan isaan fakkaachuu qabu. Yaa ijoollee isaan ogummaa caalu kan argatan waaqa dhaggeeffataniif aniif isinis waaqa dhaggeeffatu. Waaqni har'aaf nu barsiise galanni isaaf haa ta'u hunduma keenya bara baraan haa barsiisu. Dhumarratti gaa badhaasni injirayyuudha. Badhaasitti ani dhokseetumaan qabadhe dura isinitti himne amma warra ogeessota jedhamaniif hin kennu. Foodhaa ijoollee koo badhaasa galaa kunoo galaa abbootii keessanii qabadhaatii galaa nagaa. Ana biraas badhaasa qabdu mana koo kottaa itti waddoota. Maaliif barsiisaa kottaati? Maal jennee waamnu maqaa kan kee